Ajanda uummata Oromoo bakka bu'uu fi naannoo keenya gituu danda'u qopheessaa jirra jedhan qaama seera baaftuu bakka bu'uu waltajjii marii ajandaa walitti qabu naannoo Oromiyaa irratti kan hirmaatan Afyaa'in Caffee Oromiyaa Adde Saadaa Abdurrahmaan. Marii kanaan akka biyyaatittis akka naannoo keenyaatitti dhimmoonni fala argachuu qaban fala argatu jenneeti kan yaannu akka naannoo keenyaatitti waggoottan dheeraadhaaf gaaffii uummata keenyaa kan ta'an rakkoo kan turan walitti bu'iinsaafis karra kan banan furmaata waaraa argachuu qaba jennee kan yaannu ajandaa uummata Oromoo bakka bu'uu danda'uu fi naannoo keenya gituu danda'u qopheessachaati kan jirru. Rakkooleen biyya kana keessa turanii wal xaxaa ta'anii fi gurguddoo ta'an garuu immoo gar tokkotti dhufanii dhimma faayidaa biyyaa eegsisuudhaaf biyyattii tana itti fufsiisuudhaaf tokkummaa biyyaa cimsuu danda'an waloo keenya cimsuu danda'an seenessa waloo ijaaruu qabnuufillee nu gargaaru. Irratti mari'atamanii mariidhaan furamuudha kan qabanii akka carraatittis itti fayyadamne dhimma faayidaa fi eenyummaa Oromoo kabachiisuu danda'an rakkoolee uummata keenyaa tahan yeroo xumuraatiif fala kaattiin argachuu danda'u jenneeti kan yaannu. Kana qofaa miti milkaa'ina isaatiifis geenurraa eegamu bahanne kan uummata keenyaatis akka biyyaatitti illee dhimmi tokkummaa biyyaa cimsuu danda'u irratti qabannee kan ittiin hirmaannu ta'a jechuudha. Afaan qawween rakkoo hiikuuf yaaliin taasifamu biyyattii duubatti harkisa. Mariin kun rakkoo kana keessaa nu baasa kan jedhan immoo itti gaafatamaa waajjira pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Dr. Abdulaziz Daawudidha. Yoo gatteenyee wal dhaggeeffanneetiin jenne fedhiin kiyya kana yookaan kanatu natti hanqate kan jedhu kunnaa guutamuu qaba gaafa jedhamu qaama tokko himachuufi miti. Karaan ittiin guutamu jira. Waan nuti hanqate kun waan uummalatu nutti hanqate kanaaf isa guuttachuu qabna jenneeti kan dhiyeeffannu jechaadha akka sabaatti. Kun immoo yoo irratti mari'anne itti waliigaluu ni danda'ama. Yoollee hamma danda'ametti itti waliigaluutu gaariidha. Yoollee itti waliigaluun dadhabame wanti qawwee kaasisu hin jiru. Wanti itti waliigalame sirna ta'ee diriireet hojiirra oolaa deema. Wanti itti waliin galamne immoo murtii uummataa eeggata deebi'ee uummataaf dhiyaata waan ta'eef karaa kanaan deemutu caala afaan qawweetiin rakkina hiikkachuuf deemuun duubatti nu harkisaa jira waan jedhu. Kanaaf akkaataa amma itti mariin gaggeeffamaa jiru kanarraa wanti nama abdachiisu guddaa jira. Hundinuu bilisa ta'eet kanatu nuuf mala jedhee lafa kaayaa jira. Maaliif kuni nuuf mala waan jedhullee duukaa ibsaa jira jechaadha. Waa ajandaawwan kana dura uummata keenya keessatti dhagahaa turre wanti hafe jira jedhee yaadu nama marii gaggeessaa jiru kana keessatti. Kanaaf hundumtuu hamma dhumaatti ajandaa ta'eetiin waan uummata keenyaaf malu dhiyeessaa jirra. Hoogganaan biiroo kominikeeshinii Oromiyaa obbo Ayiluu Addunyaan gama isaaniin mariin biyyaalessaa nagaa naannoo fi biyya keenyaa waaressee maraan martoo keessa turre keessaa kan nu baasudha. Akka Oromiyaatti ammoo qaamoleen kanaan dura hidhatanii socho'an keessatti hirmaachuun adda isa taasise jedhan. Akkuma mootummaa naannoo Oromiyaattis haa ta'u akka uummata Oromootti Itoophiyaa keessatti gaaffii gurguddaa qabna. So gaaffii sana wal faana haa dhiyeessinu. Gaaffiin Oromoo Itoophiyaa keessatti furamuu qaba jedhamu kun cuunfamee akka marii biyyaalessaa keessatti akkaataa itti nuuf furamu barbaanna. Garaagarummaan ilaalchaa yoo jiraate iyyuu garaagarummaa ilaalchaa kana gara wal waraansaaf gara wal ajjeechaatti akka deemuun barbaadu uummanni Oromoo. Sanarraa ka'eetu kan du'us kan ajjeesus kan wal ajjeesaa jiru ilmaan Oromooti waan ta'eef gara tokkotti nuu koottaa ijoollee koo jedheetu waamicha taasise jecha. Waamicha kana kan taasise immoo aadaa Oromoo, ulfoo Oromoo, tokkummaa Oromoo karaa agarsiisuu danda'uun sana qabatee waamicha araaraa dhiyeessaa ture jechuudha. Waamicha araaraa dhiyeessamu kana mootummaan naannoo Oromiyaas fudhatee uummata Oromoo gaaffii isaatiif iyyannaa isaatiif abboomame gara araaraa gara mariitti akka ce'uu barbaadu fedhii fudhatee warri bosona jiranis immoo gara gaaffii uummanni Oromoo kan qabsoomsuuf uummata Oromooti. Uummanni Oromoo gara nagaatti deebi'aa jedhaa jiran waamaa jira. Sanaaf owwaachuu qabna jedhanii isaanis Oromoodhaaf abboomamanii dhufanii jecha. Kun gammachuu guddaadha uummata Oromootiif jecha. Aadaa siyaasa haaraa eegaluun keenya biyya kanaaf boqonnaa haaraadha kan jedhan immoo hoogganaa biiroo abbaa alangaa waliigalaa Oromiyaa obbo Guyyoo Waariyooti. Wanni gammachiisaan aadaa siyaasaa haaraa jalqabuu keenya akka biyyatti. Aadaa siyaasaa gaaddisa tokkotti jennee ajandaa keenya dhiyeeffannee waliin mari'annee waa murteeffachuu dandeenya yookaan waliigaluu dandeenya jennee as ga'uun keenya aadaa haaraadha. Kun akka injifannootti qabamuu qaba. Siyaasa haaraadha.
kan jedhu kaasuu barbaada. Kan itti aanu immoo ajandaawwan dhiyaatan irratti hundaa'ee maaltu murtaa'anii isteeppii itti aanutti kan ilaalamu ta'a. Abdii qabeessa rakkoowwan biyyi tanaa karaa kanaan furuu hin dandeenye kan jedhu abdii irraa horachuu dandeenya jira.